nagaa kabajaa isiniif dhiyeessinaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota OBN International sagantaan kuni sagantaa dirbaba Oromummaati. Sagantaan dirbaba Oromummaa akkuma beekamu dhimmoota adda addaa irratti taasisaa. Sagantaan keenya irraa sagantaa addaati. Sagantaan addaa kuni waanuma koronaa vaayirasii addunyaa guutuun irratti taasisaa jiruu fi dhukkuba addunyaa faallessee haala yaaddessaa irra jiru irratti ogeessa kanarratti gahee guddaa qabanii fi waan gaafannuuf deebinuuf kennuu danda'an afeereen jira. Ani Toleeraa Bayyanaati Kanaadaarraa. Addee dhufee keessummaan qorraa Dr. Solomon Ungaasheetii biyya Ameerikaa kutaa steetii Kaalifoorniyaa jiraatu. Baga nagaan dhuftan Dr. Solomon Ungaashee achumaanii nagaa isin fuudhaa. Achumaanis immoo isin waa'ee barumsi keessanii profeshinii keessan waa'ee qorichaa fi wanni fayyaa wajjin wal qabata waan ta'eef mee duddubbee keessaniif barnoota keessan maal akka hojjetaa jirtan nuuf himaati. Maaliif waan isin irraa dhaga'uuf deemnu nu ibsa jechaadha. Yoo himtan of himuuf utuu hin ta'in hojii keessa himuun isa nu gargaara. Yaaddaa. Baay'ee isin galateeffadha Toleeraa warra OBN. Yeroo ammaa kana keessatti oduu dhimma addunyaa mara yaaddessa irratti namoota adda addaa afeertanii yaada qaban gorsaa beekumsaa uummata wajjin akka hirmaatan gochuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Egaa ani kanan baradhe Itoophiyaatti medicinal chemistry'dhaan ani biyyatti fixee achi sana booddee gara biyya alaa kanammoo kanan baradhee medicinal chemistry jedhama. Chemistry ta'ee karaa ittiin qoricha haaraa akkamittiin akka hojjetamu, akkamittiin akka hojjetu, qorannoo akkamii godhamee akka argamu kanaadha kanan baradhee kanan hojjetaa ture waggoota gara almost 30 years amma gara waggaa 30 ta'uudhaaf deema kanan hojjetaa ture kanuma irrattidha. Kanaan dura dhukkubni ani irratti hojjedhee dhukkuba sukkaaraa irratti hojjedheera. Dhukkuba garaachaa irratti hojjedheera. Darbee immoo autoimmune disease qoricha jedhamtu dhukkuba jedhan immoo jiru baay'eedha qoricha baay'eedha. Sana keessa diabeetisiinis akkuma kana. Inni yeroo dhadhumti ofii inni sila jarmiirraa dhukkubarraa nu ittisuudhaaf hojjetu haala hin beekamneen galagalee dhadhuma keenya loluu jalqaba, waraanuu jalqaba, dhukkubsuudhatu jalqaba. Autoimmune disease jechuudha. Ofuma dhadhuma of dhukkubsachiisu jedhamee hiikuutu danda'ama. Isa irrattis hojjedheera. Amma garuu waggoota 5 darbee fi kanan xiyyeeffannoon koo xannacha jedhamini waanidhaan kaansariidhaan. Kaansariidha keessumaa kaansarii keessaa immoo kaansarii kan rajiijii jira pankiriyaatik isa jedhamu. Achumatti immoo darbee kan garaachaa darbees immoo akaakuu kan sombaa keessaas gara dhibbantaan 15 keessaa 15 gargaaruu kan danda'u akkasumas immoo dhukkuba kaansarii xannacha kan dhiigaa keessumaa kan isaanis kan gargaaru kan irratti kanan hojjetaa jiru. Tole. Ulfaadhaa Dr. Solomon. Tole egaa amma kana jenne maqaatiin amma xawaayii xannachaa gooftan durii ijoollee taaneetu warri keenya kaakayyuun faa keenya tokko maal jedhu qakkee jedhu qakkeen kun akka TB'ti fakkaata tuberkuloosiidhaan fakkaata. Xannee immoo jedhu xannee kan jedhan immoo waan akka amma kaansarii dhukkuban fayyinatti fakkaata. Xannee golfaan immoo isa amma vaayirasii kana fuudhee deemu natti fakkaata. Waan sana waan akkasiitu jira xanneedhaa qakkeedhaa golfaadhaa warra kanarraa fayyuun baay'ee wanni rakkisaadha kan jedhu waanuma dur ture jechaadha. Mee kana gara koronaa vaayirasii ammaa kana yeroo dhufnu waan kana waan baay'eetu miidiyaan addunyaa moototii addunyaa hundumtuu yeroo ammaa kana waa'ee kana haasaa jiru. Baay'eetu haasa'ame. Akka namoota keenyaaf galutti garuu
confusionii tokko jira amma torban darbee namtolcheedha artifishaaliidha fi uumamarraa dhufe kan jedhutu qaba namtolcheedha moo uumamarraa dhufe kan jedhu kun xinnoo inni kan chaayinaatu Ameerikaa ijaabuu fi akka rivenjiidhaaf hojjete inni kaan immoo Ameerikaatu chaayinaan akka isheen guddinaan bira hin geenyeef akka godhe kan jedhutu jira. Vaayirasiin kun namtolcheedha moo uumamaan achirraa ka'e isa kana kiliirii goone bira dabarra waan baay'eetu jedhamee garuu isinirraa dhagahuun barbaade. Oduu kas deemu sana anis dhagayeera. Garuu tokkoffaa ani namni saayinsii barate tokko namni qoricha barate tokko nama miidhuudhaaf jedhee wanta akkasii kana hojjeta jedhee isin amanu garuu oduun akkasii kun hin jira. Isa karaa ibsicha vaayirasii koronaa kanas ilaalee Ameerikaatu hojjetee maaloo jedhan sana inni dhugaa miti. Wanti beekamuudhaaf kan jiru SARS inni jedhamu jira. Kanuma kan fakkaatu akka vaayirasii dhumarraa kan fakkaatu. Innis Chaayinaatti kan inni dhalate jalqabee achi addunyaa keessa iddoo adda addaa deemee inni ammaa kunis baay'ee wal fakkaata. Vaayirasiin koronaa kuni isa SARS jennee gara waggaa 10 dura irratti dubbataa turre wajjiniin baay'eedhatu wal fakkaatu. Wanti amma amantiin waan hin jiru kan BATS jedhan BATS I think simbira halkanii jennanatti fakkaata biyya keenyatti. Simbira halkaniitii irraati namatti darbeedha kan jedhamaa jiru. Kan SARS beekameera kan nu kunis immoo baay'isanii wal fakkaatu safara ta'ee fi akkuma kana bineensa irraatu namatti darbe malee kan namtolcheessa jedhu sana ani amanu saayintistoonni baay'eenis akkuma kanatti amanu. Tole. Akkuma ittiin seensa nuuf ta'uuf hin jedhe malee dhuguma akkuma isin jettan namoonni baay'een kanatti amananii oduu babba'ee wanni ta'u jiraadha. Irra caalaan akkuma isin amma jettan kanaa irratti walii gallee irra Dr. Solomon. Meegaa waan kana uumamuu isaas miti uumameera already hin daddarbaa miti hin daddarba dhugaadha. Kun addunyaa guutuutu beekaa nama baay'ee dhukkubsaa jira nama baay'ee galaafataa jira. Gosi isaa akkasiin amma qorannoo gaggeessitanis yoo ta'e hubannaa isin qabdan irraa waan kun gosa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf Awurooppaa keessatti nama baay'ee fixaa jira. Amma biyya Xaaliyaanii keessatti lakkoofsi namoota biyya Xaaliyaanii fi biyya Ispeenii biyya Xaaliyaanii qofaan iyyuu kan Chaayinaa keessatti ta'e caalaadha kan jedhudha. Namoota qabamanii fi namoota du'an yeroo wal bira qabanii ilaalanii isa sanatu kan Xaaliyaanii caalee har'a immoo kan nagautti Ispeenii namoota 300 wayitu du'e kan jedhutu jira jechaadha. Iddoo adda addaatti akkasii amma biyya keessan biyya Ameerikaatti kan qabame nama gara 1000 deema namni du'e garuu nama lakkoofsaan 100 gadiiti. Isa kanatu jira. Wal caalaa wanni kun akkaataan itti daddarbuu fi humni isaa wal caala moo waama tokkotu iddoo adda addaatti humna adda addaa qaba? Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaaffii gaariidha. Akkuma beekamu wanti kun haaraa safara ta'ee fi warrumti waa'ee kana dhimma kanaa dhukkuba kanaa warrumti qoratan iyyuu barataatu jiru malee baay'ee wanti beekamu hin jiru. Garuu hamma guyyaa lamaan akkas duraa keessatti akaakuun lama kan isaa qoratamee maalummaan isaa kan barame kun jechuun RNA isaa sana kloonii godhanii hunduma isaa qoratanii kan ilaalanii hamma ammaatti lamatu adda ba'eera. Tokko isa fakkeenyaa fi Ameerikaa keessatti jalqaba waggara Washington State keessa naannoo Siyaatilitti kan argame nama achitti dhukkubsate irraati kan qoratamee lafa kaa'amedha. Isaa asitti egaati inni immoo isa Chaayinaatti jalqabe wajjiniin tokko ta'umsaa beekameetu jira. Isa asitti garuu akaakuun lammataa Niiyorkitti immoo inni kun immoo kan inni argame akaakuu genetic materialinsa jechuun
sanyummaa isaatiin jechuudhatu dandeenya. Waa'ee isuma kana ta'ee baay'ee wal fakkaatu garuu adda addummaanitu jira. Kamtu isa kaan caalaa nama miidhaa maaloo wanta akkasii kun jedhamu lachanuu baay'eedhatu miidhu. Kamtu xinnoo kamiin caalas jedhamu ammaaf beekamuun hin danda'amne. Kun hamma guyyaa 2-3tti wanti beekamu duraatti kanadha kan beekamu jechuudha. Inni karaa Awurooppaa karaa keessumaa Jarmanii, Italii keessatti baay'ee namni kan miidhamaa kan jiruu fi darbeem kan hubatamuu qabu biyyuma Xaaliyaanii keessaayyuu gara kaabaa bakka iddoo muraasa keessatti baay'eensaa kan namni miidhamaa kan jiru. Kan jedhamaa kan dubbataa kan jiru namoonni naannoo kana baay'een isaanii umriin isaanii baay'ee ol ka'aadha. Kanaaf dhukkubni yeroo takka qabee gaafa jedhu dhukkuba adda safara qabu umriin isaanii baay'ee ol ka'eera safara irraa fayyuu dadhabanii kanaaf amma kana rakkise malee akaakuu kan biraa safara ta'eef miti kan jedhutu akkanatti amanama. Kanatti ilaalama natti fakkaata. Baay'eessa. Mee waa'ee immuunii nu himtanii turtanii wanniin kun waan qaama keenya keessaa dhukkuba ofirraa dhoowwutti fudhanna yeroo HIVC yeroo baay'ee dubbatamaa ture. Siistemii sana dadhabsiisaadha wanniin jiru. Kuni namni kana jabaa qabaaf hirruu qaba kan jennu akkamiin adda baafna? Waan isin amma jettaniif hin jedhe namoota umuriidhaan deemanii namoota komplikeeshinii dhukkuba kan biraa qaban irratti hammaataa jedhu. Inni kana jechuun maal jechuudha? Namni keenya irraa of eeggachuu fi amma ammaatti akkuma isin jettani miidiyaanis kan wanni jedhu namootuma tokkoffaa dhukkuba kan biraa qabanii lammata immoo namoota umuriidhaanii sana wal ta'an irraa hafuu dadhabu sarvaayivii gochuu dadhabuudha kan nuti dhageenyu. Isa kana jechuun maal jechuudha? Maa inni qaama isaanii keessaa akka isaan dafanii hubamanii irraa fudhataman kan godhu kun inni maa inni amma nama keenyaaf Oromoof akka galutti sagantaan keenya kun saatalaatiidhaan baadiyyaa keessatti darbaa baadiyyaa Oromiyaa baadiyyaa Itoophiyaa keessatti darba waan ta'eef hubannaa akka argannuu fi maal jechuudha namni tokko qaamni isaa dhukkuba ofirraa ittisu xinnoo qaban kan guddaa qaban kan gaariidhaan kan dadhaban nu jennu maal jechuudha? Tokkoffaa waanii tokkorraa kaadhu namni ijoollee yoo fudhatan ijoolleen xixinnoon waggaa 5 gadii faa yoo fudhanne reef guddataatu jiru. Dhalli isaanii dhukkuba ofirraa eeguudhaa fi reef barataatu jira hin cimne hin guddanne. So ijoollee xixinnoon dhukkubaatti utaalloon faa yeroo baay'eedhatu qabu yaadatti yoo taatan isa keessatti dhalli isaanii boodatu cimaatu deema malee ijoollee waggaa 5 gadii gaarummaan isaa ijoollee waggaa 5 gadii hamma ammaatti kan dhukkubsatee jiru dhimma kana kun waa'ee gaariidha. Waa'ee dhuma dhukkuba ofirraa ittisuu jechuufan jedha. Sanaa olitti hamma gabaabaadhaan umriidhaan hamma waggaa 50 60 hamma akkasii ta'utti dhalli namaa fayyaadha taanaan dhukkuba kan biraa hin qabu taanaan ammayyuu dhukkuba ofirraa ittisuudhaa fi hirma danda'a. Egaati namni immoo gaafa olii umriinis deemaa kaafa kan jedhu akkuma dhanna kan biraas hin dadhabaa. Dhukkuba irraa ofirraa ittisuunis akkuma kana dadhabaatu deemaa jechuudha. Tokkoffaan kana. Egaa dhukkubni kun amma namoota warra waggaa 60 olii 70 olii warra akkasii kanatti isaan caalaa qabaa otoo hin ta'in dhukkubichi isaanitti caalaa cimaa kan jechuudha. Maal godha dhukkuba kana viidiyoo isaa argeeraan namni wanti kun qabu tokkoffaa hafuura fudhachuudhaan dadhaba tokkoffaa. Hin kutama. Mashiinii kan ittiin qilleensa galchuuf kennuuf hidhatu qabu malee tasumaan waanii hafuura fudhachuu hin danda'u. Dhadha keessatti somba kanatu baay'isee dafeetu rukuta. Hin argansiisa. Ontiniin isaanii onneen isaanii baay'isee akka inni rukutu godha. Kun maal jechuudha? Fakkeenyaaf nama bronchitis jedhamu tokko beektu ta'een beeku. Dhukkuba sombaa namni qabu baay'iseetu itti cima isatti. Wanta akkasii kun.
Darbee dhukkuba onnees namni qabu akkuma kanatu itti cima. Dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kunis namni qabu akkuma kana yeroonsaa argamsuunsaa onneen baay'isee rukutuun kun hundumtuu dhiibbaa waan ol kaasa safara ta'ee fi namoota akkasii kanattis dhukkubichi hin cimaa jechuudha. Kanaadha kan hubatamuu kan qabu. Namni baay'een kan warri du'an kan isaan waa dhuganii iddoo baay'eetti oksijiinii mataasaa fudhachuu dadhabuudhaan hin ukkaamsa. Kanaadha. Darbee immoo namni gaafa nama keessatti wal caalmaan hin jiran. Fakkeenyaaf namoonni tokko utaalloon yeroo biyya keessa guutu kan haadhumaan hin qabamne fa'aa inni jiru. Baay'ee. Kan immoo alerjii maalodha wanti godhamus warri dafanii dhukkubsatan immoo jiru. Kun namoonni wal caalmaan xixinnoon jira garuu dhukkubichi namuu hundumaadha kan inni tuquu irraa dandamachuudhaaf namni wal caaluu danda'a malee. Yoo hiika isaa sirriitti hin beeku amma kun terminoloojii saayinsiiti. Hiika isaa hin beeku amma afaan Oromootiin maal jedhama annisaan qabu jedhu namni annisaan qabu jechuun wayirraa hin hafu abaluun dhukkubsate jedhamu inni immoo annisaa waan qabu fakkaatu irraa hafu kan jedhu isa amma immune systemii kana jennee fudhannaa baay'ee gaariidha. Amma gaa waan akkasii kun yeroo nama qabu tokko namooti kun dafanii mana kiimii yookaan wallaansa barbaachisaa ta'e kan ventileeshinii sammatti waan oksijiinii ittiin fudhatan kana bira gahuu dhabuurraan miidhamu moo utuma sanaan gargaaramaniitu tasuma namni isaanii kun ofirraa ittisuu dadhabee du'atti deemu kan jedhu xiqqoo gaaffii kan biraati. Gara biyya keenyaatti yoo deemne waan akkasiitu baay'ee hin jiru Dr. Solomon. Waan akkasiitu baay'ee hin jiru biyya keenya keessa faasilitiin akkasii baay'ee hin jiru galata waaqayyooti garuu immoo namni baay'ees immoo dhukkubsataa hin jiru garuu waan akkasii kun egaa hin ga'u jechuu hin dandeenyu numa ga'uu danda'a. Yoo namni baadiyyaa jiru tokko fakkeenyaa fi isin nama qoricha hojjetudha keemistiidha. Qoricha qofa miti waan ittiin qulqullaa'an kana waan itti saamunaa kana wanta akka maayinni saanitaayizerii amma ittiin harka wanni godhan kana nama kana warra kana hojjechuu irratti warra ogummaa qabdan kana jechaadha. Amma wanneen kun biyya keenya keessa hin jiran. Saamunaa argachuun makaraadha. Amma illee egaa waan jijjiirame baay'eetu jira. Addunyaan waan baay'ee geeddareera. Saamunaa bitachuun ammas salphaa miti baadiyyaa keessatti jechaadha. Iddoo sana maal gochuu danda'a namni saamunaa bitachuu hin dandeenye tokko maal gochuu danda'a durin nageenya daaraa kana jedhu moora kana jedhu maayinni loomii kanaan dhiqachuu jedhu loomii namni namni wanniidha baay'een ta'in qabaa. Isa kana meen akka nama qoricha beeku tokkottu wanti amma saamunaa bahu wanta amma jarmii kana tarii ajjeesuu danda'a jettanii aadaa Oromoo keessa jiru tokko maal fa'i kana nuyi muu dandeessu Dr. Solomon. Baay'ee gaariidha. Rakkoon biyya keessa jiru naagala keessatti guddadhee yoos biyya deemee nan beekaa namni keenya akka inni itti jiraatu nan beeka. Gabaabaadhumatti wanta kan biraa tokko fudhamu namni haxxiffachuudhaa fi yookiis qufa'eedhaa fi namni mana qorichaa deemu hin jiru. Bu'inuma haxxiffatee waanuma ta'ee yoo itti cimee waa ta'ee lubbuun darbite dingatuma waan ta'e jedhama malee namni maalirraa akka ta'e kana kan beekamu jiru akka biyya keenyaatti. Termoomeetiriin kan ittiin fiivarii namni dhanni hoo'inni namaa ol ka'uu bakka barbaachisu jiraachuu wanti ittiin madaalanii hin jiru. Rakkinni guddaatu jira. Kana keessatti gaati namni keenya kan gochuu kan danda'u hunda caalaa of eeggachuudha. Irraa of ittisuu hamma danda'een jechuudha. Hamma danda'een jechuudha. Inni jalqabaa tokkoffaa walgahii wal biratti walirraa faffagaatanii yeroo karaarra deemanillee walirraa faffagaatanii deemuun barbaachisaadha. Mana tokko keessatti akka durii wal haammatanii wal dhungatanii waan eeggachuu wanta akkasiin kunis ammaa futuu dhaabbatee wayya.
hamma wanti kun fayyee safara jedhutti. Kanaaf namni keenya ammaaf booddee walitti deebi'uu danda'a walirraa faffagaatee akkuma kanatti wal dubbisu yoo karaarra walirra darbus. Kana walgahii haadhuma mootummaan hawaamu eenyu hawaamu yeroo ammaa akkasii keessatti mootummaan waama taanaanis kun cubbuudha jedhee fudhata namni walgahii akkasii kanaa manni sagadaas dhaabeera warri masjiidis iddoo adda addaatti dhaabamaatu jira walgahii akkasiirraa qusachuudhaan barbaachisa. Kanatti aanee gaati akkamitti qulqullummaan ofitti wanta wal qabu. Dhukkubi kun maaliinitu darbaa kan jedhu karaa lamaanii kan darbu yeroo baay'ee. Tokkoffaani namatti sixxanii hojii jiraattanii namni yeroo haxxiffatu yeroo quufu battala sana sirriitti dhiyoodha jira taanaani sirriitti darbuudhaaf karaa argateera. Bilchisuun dhukkuba sana qaba taanaan sirriitti darbuudhaaf carraan argameera jechuudha. Walirraa fagaatanii deemuun kana kanaafitti gargaara. Kuniin haxxiffachuudhaan qufaadhaanii utuu hin beekamiin facaatee intinisee namatti buutee taanaan akkuma kana. Yookiis immoo naannoo keessan bakka tokko itti bu'ee akkas gaafa qabattan karaa harka keessaniin achi immoo ija keessan qabattu wanta akkasii kana fuula keessan qabattu akka kanatti tuqamuu danda'a. Kana kanarraa of eeggachuu walirraa fagaachuu kanaadha. Karaan lammataa immoo kan darbamu fakkeenyaaf namni tokko as taa'ee qufa'ee yookiin furrii tufee lafarratti yoo darbee namichi dhukkuma sana qaba taanaan hamma sa'aatii 48tti jiraachuudhatu danda'a namaarraa hafe. Kana jechuun sa'aatii 48 kana keessatti guyyaa lama guutuu kana keessatti namni tokko utuu hin beekin dhufee harka isaatiin itti bu'ee yookiin harka isaa uraata amantii qabuudhaan madaa qabaachuu danda'a yookiin itti funyaan qabachuu danda'a maal ija qabachuu danda'a dafeeti namichi sunis tuqamaa jechuudha. So kana hambisuudhaaf egaa nama keenya maal gochuudha? Wantan itti waanii himu yoo danda'anii warri danda'anii gilaviin wanti harkatti kee'atu wanta akkasii kun in argama yoo ta'e isa bitachuu ta'uudhaa baannaan uummata addaa gogaadhuma intinii soofamee waan godhumurraallee akka gilaviitti waa hojjetachuun namni keenya hin danda'a. Kana tuutti yaadee gaariidhaan jedha. Salphaadha harka qullaa gochuurraa uffatumallee akka waan itti hidhatanii kaa'achuun isatu wayya. Gogaan immoo hunda iyyuu caala. Akka takka yana tartarii namoonni kan biraan itti yaadan akkasiin hojjechuu danda'u yoo warri baadiyyaa keessaa gilaviin inni jedhamu wanti inni jedhamu kun argamu yoo ta'e. Egaa harka dhiqachuudha kan biraa. Gaafa dhiqachuu maaliif barbaachisa yoo jettanii tokkoffaa qulqullummaadha. Wanti sun sammuudhaan gaarii godhamee dhiqatameera taanaani hin bada wantichi. Lola'ee badaa wanta akkasii kanaaf barbaachisaadha jechuudha. Egaa sammuudhaan yommuu namni keenya baay'iseetu hin argatu. Rakkisaadha ta'uu danda'a. Bakka sammuudhaan wanta gabaabaadhumatti wanta yaadu tokkoffaani fakkeenyaaf wanta wanta akka mooraa yookiin wanta akka coomaa daaraa muka dibbatee daaraan isaa kun jira miti waliin makamee keessumaa yoo danda'ame bishaan itti dabalamee jechuudha. Achi takka xinnoo ishee danfisanii yoo jedhanii inni sun sammuudhaadhatu hojjetachuma keessatti. Isaanillee isa akka fudhatanii waan godhanii dhiqatanii bishaan baay'eedhaan yoo dhiqatame inni akka sammuunaatti gargaaruu danda'a nama keenyaatiif. Gabaabaadha. Saamunaan hundumatu jarmii ajjeesaa? Saamunaa gosi saamunaa hundumatu jarmii ajjechuu miti inni ajjeesuu miti gaanni kun inni dhiqachuun kuni sammuunaan sun akka sammuunaatti gaafa sii ta'u wanta jarmiidhaan keetti bu'e sana fuudhee hin bada jechuudha. Gaafa bishaan wajjin hidhatu fudhateetu deema. Inkaapsuleetii godhan tini isaatu saamunaan akka inni nutti hin ajjeesu inni hin ajjeesu. Tole.
Inni ajjeesu. Kan biraan wanti ajjeesuudhaa fi waan ta'u biyya kana keessatti illee namni kan dhimma yeroo baay'ee itti baay'atu kan wayiin akka itti biifanii waa ittiin qulqulleessuudhaafis kan ta'u saanitaayizer wanti jedhamu qulqulleessaa jechuudha gabaabumatti. Inni akka caalaansaa alkoolii etanool jedhamu irraatu hojjetama. Alkooliin kun immoo isuma namni keenya daadhii irraa argatu kaatikaalaa araqee keessaati wanta argamu wajjiniin tokkittiidha. Garuu cimina isaatu wal caala. Cimina isaatu kamtu cima. Isicha amtinii isa fakkeenyaa fi kan wiskii baay'ee cimaadha. Kan daadhii isaa gadi. Kan farsoo immoo gadi deema kan araqee immoo kun kanatti waan inni ta'utu jira. Garuu gabaabumatti gara itti deemuudhaaf qoosaa fakkaachuudhatu danda'a dubbiin kuni. Utuun biyyi jiraadhe fakkeenyaaf alaqquu naannoo Dambidolloo bakka dhaladheetuun jiraadheeti etanooliin achi argachuu hin danda'u wiskii wanta akkasii kanas itti bitadhee dhiquu hin danda'u haraqee dhumanii si'a 2-3 deebisee distiilii godha deebisee danfisa akkuma haraqee hojjetanitti jiramini kaatikaalaa biyya keenya hojjetan biqila naqanii ujummootti kaa'anii geeshoon jiraa maaloo eega milchaatee booddee araqee irraa hojjetu ishee bishaan baatu sana. Isheedhuma sana immoo bishaan wasa bahe kana immoo deebisanii akkuma ammaa kanatti danfisanii isa darbe fudhatu konsentireetii godha jechuudha. Humna isaa cimsaatu deemtaa jechuudha. Akka si'a lama dhaqeeraa laata daagim jedhanii haasa'u. Daagim Inni alkoolii humna dabalata jechaadha. Humna dabalata. Inni kun vaayirasii ajjeesuudhaaf baay'ee gargaara. Isa biyya kanatti hanti saayitan isaati. Maaliif maal godha inni etanooliin suni vaayirasiin sun meembireenii qaba. Akka uffata qola ofirraa qaba. Vaayirasiin sun. Etanooliin gaafa itti nammu araqeen gaafa itti nammu qolli isaa yookiis uffatni akka meembireenii isaa suni hin ciccita. Meembireenii isaa sun achii wayii taanaan vaayirasichi jiraachuu hin danda'u. Akka kanatti tu gargaara. So kana fa'igaa namni keenya tarii rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu wanta dhukkubarraa of eeguudhaaf namni wanta hojjetu baay'ee miti kan barbaachisu. Takkaadhuma xinnoo fudhamee ofitti biifamee yookiin ofitti cobsamee harkuma ittiin akkas jiisuudha kan barbaachisu bakka tokko waa qabatan. Yoo fakkeenyaaf ala ba'anii bakka tokko deemanii yeroo deeman wanta deddeebi'anii kana gochuun tarii hin gargaaraan jedha. Kanaaf malakkaan xinnoon iyyuu. Wanti xinnoon nama baay'ee ga'uu dandeessu. Malakkaan tokko iyyuu nama tokko si'a 3-4 deeggaruu dhufne baay'ee miti. Xinnoo ishee cobsitee fi harka kee bakka hundumaatti dho'anii jiru. Baay'ee gaariidha kun. Baay'ee. Tole. Meegaa gara akkuma isiniin jedhe mala baay'eetu dubbatamee malli kun immoo mala qotee bulaan itti fayyadamuu danda'udha. Globaalii addunyaa guutuun amma waa'ee qoricha isin egaa hojiin keessan qoricha uumuu irratti wal qabata waan ta'eef addunyaa guutuun amma qoricha kanaa barbaadu qoricha isaa ta'u kittibaatii isaa barbaadu irratti wanni inni godhaa jiru maal fakkaata? Fakkeenyaaf mootummaan biyya keessanii gidduu kana ibsa kennaa ture qorichoota tokko doozii isaati malee amma akka kenninu wanniidha malee mallattoo wayii agarsiisee akka qoricha ta'uu danda'u jedhu. Kittibaatii yookaan dursee kan kennamu jechuudhaaf immoo xiqqoo 12 kan fudhatu ta'uu danda'a jedhanii mee isin akka nama hojii sana irratti bobba'eetti amma abdii qaba qorichi kana argamuu fi vaayirasiin yeroo adda addaa akkuma isin jettan amma saarsiin ka'eeraa H1N1 kan jedhu tokkos avian flu kan jedhamu tokkos ka'ee ture waan akkasii wanni ta'etu vaayirasiin adda addaa yeroo adda addaa ka'ee irra aanameera. Kan irratti hundaa'uudhaan vaayirasiin inni kun nama addunyaa wal faallesse kuni waliin faale kuni amma abdii qaba jettu mee amma meesin. Baay'ee ani baay'ee abdii qaba jedhee ta'ee karaa maaltu hojjetamaa jira keessaati yoo ilaalle tokkoffaa qorannoon biyya Jaapaanitti ta'e tokko jira. Innis immoo maanii dhukkuba qoricha adda addaa amma gabaarra oolee jiru sababa dhimma adda addaatiif dhukkuba adda addaatiif hojiirra oolaa jiru. Kanaan dura immoo qorannoo keessatti wanta vaayirasii tokkoo fi warra gargaaran jedhamee beekame. Isaan faa fuudhanii isa kanaafis akkam ta'a kan jedhu
jalqabaniitu jiru. Kana keessaa hamma ammaatti xinnoo abdii kan agarsiisee kan jiru dhukkuba busaa malaariyaa. Malaariyaadhaaf kan fudhatamu qoricha chloroquine fi hydroxychloroquine kan jedhamu beekamaadha kun biyya keenyatti iyyuu namoonni baay'een beeku kan dhukkuba busaatiif kennamudha. Namoota muraasa irratti kun yaalamee dhukkuba sanarraa dandamachuudhaaf vaayirasii sana dhagna keessaatii ajjeese qulqulleessuudhaaf waan tokko argame abdachiisaa kan ta'e argannoon abdachiisaa ta'ee mul'ateetu jira. Garuu bal'atee hammam bal'inaan nama 100 fakkeenyaaf nama 1,000 keessaati kan itti fayyadamu kan dhukkubi kun wanti kun gargaaru harka 99 moo harka 9 kan jedhu harka 50 kan jedhu akkasii kun hin taane hojiin jalqabeetu jira inni itti fufaa jechuudha. Akkuma kanaan immoo biyyoota adda addaa keessatti Ameerikaa keessattis ta'e Awurooppaa keessattis kan ta'e qorichuma amma jiran maaliif qoricha warra jiran kana maaliif irratti xiyyeeffataa jiru yoo qoricha amma gabaarra jiran keessaati yoo argame tokkoffaa nama maal akka inni fidu nama maal miidhuu danda'ama kan jedhamu durfamee hojjetameera battaluma kan tokkichaanii kennamuudhatu danda'a jechuudha. Lammaffaan immoo akka ittiin hojjetames argamee lafatu jira innis dafee nama baay'ee ga'utu jira jechuudha. Kanaaf nama baay'eetu wanta baay'eetu hojjetamaatu jira qoricha hundumtuutu yaalamaatu jira karaa isaatiin kun eega namni tokko eega tuqamee booddee eega dhukkubsatee booddee fayyisuudhaaf akka gargaarutti jechuudha wanta sana jedhamee. Karaa kan biraatiin immoo isicha namni namaa suni dhanni namaa aniisa jette sana akka ni qabaatu gochuudha. Kun jechuun vaaksina kittibaatii isa jedhan sana. Kittibaatii hojjechuudhaafis immoo kaampanii baay'eetu hojjetaatu jira. Tokko clinical trialiin jechuun akka doktorotaan klinikii trial jedhama yaalmaa klinikii gochuudhaaf guyyaa 2-3 dura jalqabame. Namoota tokko sana keessaati as Washington State'idha kan qooda wanta sana irratti hirmaattee interview godhaa turan NPR irratti kaleessa dhaggeeffataa kan ture. Kun jalqabeeraa guyyaadhaanitu faana bu'aniitu ilaalu. Guyyaa si'a lamaadha. Sammaa kun guyyaa 28 ilaalu. Guyyaa 28 sana booddee immoo si'a tokko dabaluu fi qorichi inni kun hin hojjeteeraa hin hojjenne ta'uusaa garuu jechuun gara ji'a 2 fudhataa jechuudha inni kun. Kan biraan immoo akkuma kana kaampanii kan biraan immoo gara kaampanii 20 ol kan ta'an immoo akkuma kittibaatii clinical trialii jalqabuudhaaf qophaa'aniitu jiru. Egaati kana keessaa hundatu hojjetaa. Hundatu hojjechuu dhiisuu danda'a. Gariin immoo hojjeteetu miidha. Garuu kana keessaati yoo xiqqaate tokko inuma hojjeta jedhee tan amanaa abdadha jechuu kooti. Clinical trialii baay'ee kan biraarraas immoo gaafachi ilaalamu kana keessaati 20 keessaa tokko 2 tarii hojjechuun oolu kan jedhutu abdiin jira. Sana booddee egaa hammam akka inni fudhatu warri mootummaarra jiranii achi dheeressu jedhee yaalaan maaliifi fakkeenyaaf ji'a 18 jedhe dheengadda tokko ji'a 18 kan jedhaniifi yoo yeroo sanatti hin argamne fudhanii qabuun safara ta'eefi kennanii jedhuufi kanaaf isaan achi fageessanii jiru. An akka ilaalutti waggaa tokko keessatti ji'a amma waggaa waanii tokko keessatti waa hinuma argama jedhee yaada. Keessumaallee hundaafillee ta'uudha baannaan warra isaan kun qabuudhaa fi carraansaa guddaa ta'e high risk warra jedhamu kan akkasii kanaa fi kennuun tarii ji'a 8 booddee jalqabuudhatu danda'a. Garuu egaa isa abdatame waan gochuu miti naanna'ee namni keenya biyya sana keessa hin galu jechuutti amanuu hin qabu. Biyya sana keessa galeetu jira. Hundi keenya akka hin babal'anne abdachuudhatu qabna. Garuu akkuma jedhame immoo of eeggachuus immoo
barbaachisaadha. Kanarratti dhumarratti garuu asirratti tokko kanan jedhu keessumaati kun OBN dha. Warri OBN kun information odeeffannoo adda addaa namni keessumaa warri Wallaggaa waaniidhaanitu jiru silkiin irraa citeetu jira argachuu danda'anii firoota keenya bilbilaan arguu dandeenyu isuman gorfa asitti dabarsullee isaaniin bilbilee dabarsuu hin danda'u yeroo akkasii kana kun humanitarian issue safara ta'e waa'ee siyaasaa miti yeroo akkasii kana keessatti silkii sana akka kaasanii gaafadhaadhaan hin dhaga'u jireenyaa argata. Sirriitti dhaga'u malee dhaga'uu qabu dhugaadha kun gaaffii keenya hundumaati. Egaa dhumarratti waaniin ani jedheetiin illee ittiin xumurtanii nama keenyatu asumatti illee nu rakkisa amma kaleessaa mana firaan naqee mana firaa dhannee mana jiru nuti dhaqee amma ittiin oduufis rakkannee harka qabuu dhiisuufis rakkannee itoo jennu gara baasetti baasu jennee matu harka wal qabnaa. Kun sirrii miti harka wal qabuu dhiisuu wal jibbuu kan walitti jijjiiramuu miti. Tokko kana kan nama keenya miidhu maallaan jedhaadhaaniti namni akkas wanni wal godhaa. Lammata immoo yoo duunes wajjin duuna kan jedhu qaba namni keenya. Keessumaa maatiin wal jaallatu isheen deemtee anaafaa silasii kan jedhu yoo duunes wal wajjin duuna kan jedhutu jira. Garuu kun walii wajjin duu miti wal oolchuudha. Uummanni keenya kana beekee yeroo kana ofirra dabarsuu danda'u sirra jiraata. Baraan murtuttee gadi jedhanii jala darbuu jedhanii waan warri keessumaa ogeeyyiin fayyaan himan kana uummanni keenya hordofuu irra jiraata. Waaqayyo immoo sinaa eegu rabbi sinaa eegu jenna. Dr. Solomoon isa dhumaa daqiiqaa tokko lamatti waan dhaamtanii ittiin xumurtan yoo qabaatanii isin geggeessaa. Isheedhuma dhumaa kanaananii waan tokko cimsuu barbaada. Yoo dhuma kana torbanuma darbe kana torban har'i ji'a sanbata guddaa torbanuma har'aati. Torbanuma har'aa mucaa maatii baay'eetti dhiyaatu tokkotu mucaa isaanii jalqaba argatan. Mucaa godhatanii amma namoonni silaatii yeroo isaan mandurchaanii ba'an dhaqaniiti harka fuudhaa maaloo akkas akkasii kanatu jira miti. Kan dhaquu haadhumaan hin barbaanne nan bilbilee ani yeroo akkasii kana hin beekamu dhuguun qubsadhee mucaa keessanitti fidaa. Baga gammaddanii mucaa gaafa wanti kun darbunii dhufee dubbisaan jedheeni baay'ee gammadan isaanis nuti sooma akkasiitu filannaa namni keenya immoo ijaan arginu malee jedheetu dhufaa jedhanii kanaaf wanta akkasii akka kanatu godhamee wayya wal arguu danda'ama gorsaa darbaa jiru kana fudhachuun baay'ee gaariidhaan jedhaanii baay'een isin galateeffadha. Ulfaadhaa wal komachuun hin jiru as keessatti wal oolchuudha uummanni dhaggeeffattoonni daawwattoonni sagantaa kana dhaggeeffatan hundumtuu wal oolchaa wal komachuu miti walittis mufachuu miti wal hubatee namni walii wajjin jiraachuu irra jiraata. Ulfaadhaa gaarii Dr. Solomoon.